Samboo dammoo hoggaan viidiyoo ishee arge hedduu takkaan jaaladhee. Sagalee ol fuudhii dubbadhu amsa. Eliyaa. Sagaleen kiyyan dhagayamu. Oromoo follow nu godhadhaa mee harkaan merga. Ayyee. Nasraa laal osoo isin viidiyoon dalagin dura hedduu takkaan dinqisiifadha. Samboo viidiyoo ishee argee hedduu takka jaaladhee. Wanti irraa jaaladhe immoo takka nama konfidensii qabu. Namni immoo wanta irraa jaalattu yookaan konfidensii waa baay'ee jiraame. Ani immoo kan inni irraa jaaladhe konfidensii isiiti. Sirri. Ergaan viidiyoo ishee argeellee booda ishee argachuufillee yaale hangaan danda'u itti deeme amma alhamdulillah murtiidhaan wal argee murtiitti illee himadhe ammallee ishee arguudhaaf yaalumatti hin jira. Ay, mashallah. Si takkaa keessaan wal dubbiftanii ni jirtanii? An barreessee fiitiin jiree isin hin laalle malee. Isin ajandaa kana ol kaafte haa urmii amma 19 fadhaa isin jannaani eegalte moo eegaa shari'aan zaayidhaa beekte ati kun amma ijoolleedha nama urmiillee 19 illee natti fakkaatu ture. Laal osoo viidiyoo san dalagin dura hedduu takkaan dinqisiifadha siimeetiin jira reefu. San booda hedduu takkaan jaaladhee ishee argachuufillee dhameetiin jira ammallee dhamaatittiin jira. Way jaalati sunis takka barma googu wallahi jaalati tun ni xura baandee sitti yaadde cee kun okkaafte jira kan yakkaali. Haa amee isin amma gaasirratti mee akkam naan jettamee geeleti qaali dubbadhootis kaameenarra. Aboogaa tana ga'u godhi du'aa itti narraa godhi gaa akka nasralleen hayaa jettu akka gurbaan kun milkaa'u akka ifin ajjeefne akka gaa ifin goone gartee ga'u narraa itti godhi tana. Baramma hundini jaalata mana nasraan laa. Hundi keessa mucaa kana follow godhaa. Warra asirra jiran hunda follow godhaa. Follow nu godhadhaa Oromoo. Ga'u godhi narraa ga'u godhi jaadhaan du'aa itti godhu warri koomentiidha. Narraa ga'u godhaa na xura baandee isaa Oromoo isin godhe asirra jirtan. Haa namni waan qoqqootu nama Ebar, nama mirqaam fatee wadaayinaal. Murtii laal. Hayyee. Murtii. Mucaan miidiyaa sodaatee malee jechuudha keessaan baay'ee takka bu'aa ture. Hoy, irra deebii maal jedhu? Wallaahi laa ibsi taatee wallaahi. Irra deebii. Bareeda. Siyaan maal jedhu? Mucaan eengada kaakkan naan jedhe. Siyaamee miidiyaa irratti ni sodaadhaan nama miidiyaa miti ajandaa miti laa mucaan dhugaatti onnee miidhamee jira. Nama miidiyaa miti mucaan siigalee miidiyaa irra bahu ni sodaadhaa. Keessaan barreesseefiin jira nama wayii hundoo misii ta'uun barreeyyu nama wayirraa miidhamee jira yoo dhiqqoo fajjeesse dhiqqoo yoo waa ta'e sababa jaalalaatii jedhee nattaasaa ture. Eenyu sababa jaalaleenyu? Ni namni dhibee miti. Sababa jaalaleenyu? Kan Nasraati ka. Saba Nasraa Gursum. Duraa baay'ee jaalladha baay'ee kabajaanii baay'ee takka osoo kiyya taate jedhee nan hawwa ture. Ginimmoo eegisiin viidiyoo kana ilaalee itti gammadee. Meenu biyya jechuu jira. Ani amma hedduullee haasawaa miidiyaa kanarratti hin beeku. Muniiratti immoo sagalee hedduu qabee fiitiin jira. Muniiraan hin beeti. Reefullee dawwalee fiitiin ture. Amma immoo yaa'u dandeettii haasaallee miidiyaa irratti hin qabu. Ani dhiyoo tana biizii dha wanni baay'ee miti murti buutu sirbaan baasuu jira. Kuman qaba sirba gadhiistee waa hedduutti biizii taatee sirba sana akka daawwatamuuf irratti hojjetu jirta. Wallaahi akkasitti biizii dha. Ani nama rakkate seetiin yaa murti guutuu tokkotti kana dabbaaree kun kana jeetiin cal jalaa jee malee sagaleen silkii xiqqee sana keessa akkana guutee jirti. Na dubbisii isin walitti argeedha isin wal beeytanii jee amma reefu giseen gattuqee laaloo kunoo antuwaan jiraa jee kororoksii kunoo kororoksii si garsiisume akkamittiin itti gargaaranii dhaqqabde. Kororoksii isturishiit godhee akkana qabeetti akkasii waliin jirti. Bakka ambooda Oromoo nagaabattii jeetiin itti deegaa. Maaltu ifajjeesuu fide nasraan jalaan dinne isaanuu waliin agarree miciyyoon tun hayaa fi hin Ishee argachuu hin dandeenye kaa murtishaa. Isii duuba harkachuuf suutuma harkata. Barreessee fi naan deebifnee nam takkatti illee hime nama dhiyaatu fakkeenyaaf siyaamitti illee hime muniiratti illee hime nama dhiyaatutti hime. Guys koppiliin godhaas gubbarraa meembar godhaa hundi keessan vaayiraaliin manaa ni dhufti nasralleen. Mana sii deemee naa galchitu dheen abaaboo 100 fixee ol galchuu didde. Abaaboo takka darbadhee.
Mana isiimo? Nasraan dubbisuu. Edamoo deengaddalaata fataa ofirraa jechaa jirti. Mucaan kun Oromoodha. Qoy, mucaan kun Oromoodha. Dargaggeessa xiqqaa lafaa dhufu jiru. Akkasuma warra Jimmaatii. Miciyyoon tun teessanii warra Harargeetii ibsa kana isii baasee wanni miidiyaa irra beekaa hawaasni hundi ni argaa. Ani yoon balleesse hawaasni natti haa murteessu. Ammoo rakkoon tiyyarra umriin isii guddoo miti. Angaruu rakkoofillee miti jaaladheeti. Ififillee kan hin jiraadhu Suudarabiyaadha. Biyyattiin sababa isii galuu deemaa kunoo harka poolisii kan nadheetii jee gurbaan kun. Isinii galee amma dubbiin? Wallahi ceekoon nakkee kam dhugaa rabbi. Haa akkam ga'u godhii mee akkam goon amma? Kun duraanuma qabdaatii si du'aa godhi beekutii Aboo ga'u irraatti goona kaashee Ibraahim kiyya. Yaa Shibrahim mee takka Bareedaa ga'u kiyya. Sirraa ga'u itti goona. Dhageessee? Ayyee. Waan takka yaadin. Aboo intaliilee naan ishee Ibraahim keessiif hin jira laal shammee kiyya. Dhugaa rabbi hayi. Sagalee sii taana uumaa rakkoon qabu inshaallah. Isinillee gaamurti guutuu keessaanitti maaf gaama dhugaa rabbi jaalatuun beektaa laala. Jaalati rabbi haalaadhaa bar waan qabdu dhiiraa fi dhala. Ani simbiraan taa'ee dawwalee fi bara. Nu laaluu jirti faa ta'uu danda'a bara adda baafattee dhugaa fi kan adda baafattee dhufuufi. Isii sana sheer nu godhaa kami ol harkisaa kami. Mee muniira dawwalaa kaan dawwalee fi yaa dhugaa Kan sheer godhaa hordoftoota keenya taali. Ol nu godhadhaami. Follow godhaa warra asirra jiru. Ambon Nasraan wallee aarana qabdi duraan namaaf godhee dawwala dhiyoo tana jala kaasuu deemee bira. An dawwalee fi mee bara. Namaatu sababa Allah diif deem laala ijoollee kalala ammoo garuu inni. Qoy nama biraa deemtidha nama waliin qabanii Akka dhiyeessani. Dubbiin jechuu. Waa akkanatti jennu kanaan. Qoy ittiin dawwala ammallee an deebisee rakkoon qabu. Egaa. Dawwali haadha geessu Oromoon itti dawwali. Haadha geessu. Jecha namni lubbuu dhabaa jiraa je'iin. Mucaa xiqqoo daa'ima amata 13 je'iin. Oromoodha je'iin. Hai, anamma osoo inni jiru boochi jira dhugamaa jechuudha. Akkasitti akkamni beektan ilaala amma deengatti jechuu. Mucaan tokko mutu na godheessa mutu na goone. Mucaan tokko akkuma akkuma saaba keenyaa kanatti fi naggeessa mucaa takkaan fedhaa mucaa takkaan jaaladhee mucaan sun takka diriiree eenyu gaasa naan jee tureeti akkasi keessaan mucaan fi naggeessa jee bartee bafittiidhee wallaahi dhugaa rabbitiin sin jee akkana fittiidhee akkana taa'ee ijji adiin tun akkana keessaa yaatee wallaahi dhugaa rabbitiin sin jee akkasitti na bookkisee halkan rabbi wayi mucaan moo mucaan hin beeku inni jaalatti sun jechuu jaalatti rabbiituun haala ayi. Lala ada ina dage fado khabar isini fada sakan jala daje isin garu kom nagari nan kaisu ifudu gehe akasiti baka wallahi ma guddo kabna yani na rashir go ine kaisan da golai ne abani dene gawrat go ne abo tirkis ne sinja shamme ke jabal marabbis go de mitisa gawi srat go da wehi ala wega Tidawala jira abshir amzaako. Obboleessati yaqaani. Rabbi garaasi alaafis. Muniira du'aa itti godhi ka. Hai arargeen du'aa malee caatiin eegalu jechuun hin beeka. Anammoo dalagaa ooleetti wallahi dadhabeetti dhufee anuma akkana gaddeessa mucaa hundaraa nyaateetti dhufee ani. Nagashimi si malee bee ingiliffaa ngoroffa. Amzaako abshir shukroolasi sin dhuguni rabbi garaasi si alaafisu si jammarnu itti qabsaana maaliif jedhi Muniira ishiitu aasaa kana fide mucaan jaalala durii ossatee jira amma ta'e miidhamee dhuma eegishi sodaatee itti machuu eegishiin immoo karoora kana fidde giddeetaa ishechuu fi qabdi ishii jedhe kaa. Abshir inshaallah. Itti gaafata kama qabdi. Ani beektaa akka biyyatti ani safaatu maaliifi Marata bila kan gurratanii jechuudha Oromoon ijoolleen dhiifuu warri xixiqqoon tajaajila mana kaatutuni ijoolleen xixiqqoon likkii isaanii diddee jirti ijoolleen xiqqisho namarra jijjiiru kanaatiitu tun raahaa nu goosisaa manaas ni qabdi alaas ni qabdi makiinaa nu qabdi ijoolleen lafa nasraa teenya itti bilbilee nin dhufaa daqiiqaa muraasna wallahi itti bilbilee wallahi
deeqa muraasa takka naan jettee sheerillee itti godhaadha koppilinkillee godhaadha haa dhuftu yaada isiirraa dhageenyaa mucaa kana hayaatamoonni diddallee isirraa walumaan barra gaa ibsa baastee irratti illee itti gaafatamummaa qabdi maaliif tolee jechuun ni qabdi mucaa kana hundi keessan koppiliin godhaa taaptaabiin immoo kuma dhibban gallee hagammaan tanaa tattaa'u jirra nama kumaan teessanii harkaan akkana godhuun dagatinaa fuula kiyya kanadha. Okay. Obboleessa kiyya Nasraa itti dubbanne. Ati namicha bal'ichaati boru ija siibannaa jennaan eduru kamittiin bulaa jeessani guyyaa daruu kanaa rakkoo daruu kanaa fattee amma ni dhufa bikkasin jettetti nu muddamsiisin gamaan nu bitallee ati. Obsitaa. Ayyaanni ne. Ati qoyoo umurii tanaan maalumaatu ibidda qabsiisee yaa shakara yaa belbel daa'ima kanaan maalumaatu ibidda keessa dhaabe korbeessa gaana hayi. Way mee usaa ajaa'ibaa inumaa ifin ajjeessa yaa xiqqoo gabbeetu. Jaalalti gowwaadhaa bar. Kawwiniif godha yaa numa. Ewa isinis gaanii dhageessanii nasarratti hundi keessan qaqqaba nasarra sheer godha gissa maalii jettee dhufti itti dawwallee ni agarti. Hayi. Daa'imummaa tanaa wanni ijoollee ibiddatti shidee awoo isinis ijoollee manaa gayyaastanii gartee if ajjeessisaan oolinaa. Ama mucaan kun yoo ka'u jee kute nasraan maqaa nasraatiin wanni kun gaariidha. Gaarii miti. Nasraan sanuu nama qabxaawaadha. Nasraan sanuu nama artistii Oromooti. Nama lubbuu isii maqaa isiitiin nama duudhii isii nama namni itti roorri sun feetu dhugaa rabbi Nasraan. Dhageessee akkammoo abshiin sin jettu abdiin qaba Nasrarraan. Okay? Qalbii takkatti tasfaa godhadhuu taa'e. Ayya inshallah. Teekna. Jara kan taaptaap godhatu. Shabakaa murtii ammaan tanallee qabee. Na qabee ammas. Naani tolu. Aan qabne. Bargaa nama laalu jira nasraan as keessa barbaadu jira. Kiyyanatti fakkaata. Annin jiraa? Yaa Rabbi Nasraan irraa fidee yaa Khaalid galii dandeessaa yaa Rabbi. Itti godhaadha qaqqabaadha nasraan irratti qofa sheer godha koppiliin neelis nasraan irratti. Amma mucaan kun yooti warri jimmaan hundiisa wallahi warri jimmaan hundiisa. Akkamiin nu dhiisan silaa gumaa namaati kan lubbuu namaati. Yaa hundiisa warri jimmaan. Wallahi hundiisa. Kaameeraa kan akka irraa gimee waan ofii. Ayyee baaba. Shamarran jimmaa kottaa waliin isin galchaa mucaa keessan gorfadha. Ati siyaam warra jimmaati? Siyaam. Isa kiyya gorsee dadhabeeni sin beeku naan jedhe keer inshallah. Ati warra jimmaati? Isii malee hin fedhi biyya duniyaa kanarraa wanna takka jedhe. Bakka anaas si fedhaa yaa jaalalti fara gootaati yoo booda amma garuun dubbadhu eegata isaa tana fennee itti deebina. Eega jaalalti fara wal jijjiirra nasraa teenyanii kan naafi sinimmoo ni furanna. Atis murtii guutu wallahi wanna ajaa'ibaa. Ajandummaa fuudhaa takka dhufnaan silaalataa ta'e kubba baastee baatee. Eegaa maaliif ati wanni fuudha jaalalti fara gootaati. Atammoo obboleessatti yana. Mudhii dhadhaayyoo. Ati obboleessatti ya lubbuu isaa qofa naa baraare kiyya rakkoon qabdu. Meechik hay dheertuu asii meechik mee kursii duuba si simete qosi. Dheertuu dhaay. Gabaabduudhaan. Wallahi meetir kameeqa. Gabaabduudha. Anza meetiri meeqan ta'a? Meetir kasabaa. Meetir kasabaa maalaa softatu meetir kasabaadha asii fi asii siin laaltu meetir ka hayaadha tuni. Laa. Meetir kasabaa naati. Kakadhume. Baltaata loonii asir entin nu baltaate. Asir saantii. Tii maaf afaan amaaritti akkasitti fiidan jedhame. Maal beektaa? Afaan Oromiffaa kun. Jimma keessaa warra Jimmaa. Kaatooti moo ijoollee eessaati? Laa ijoollee Jimmaa. Jimma keessa. Jimmaa booree. Koppiliinkiin ni dhaabbatte gaayis isin hundi nasarra shir godha isin hin jenne maalii mana shir ta'aa jiru hojjetee haa dhuftu. Hundi qaqqabaa nasraa gorsu miratti shir. Nasraa gorsu miratti shir. Namuma isin jala jiru hundi irratti shir. Namni qalbii Aruuza mucaa kanarratti sirba Muniiraan waa beerii sun jechuudha. Silent stepper kophee ganaa mana kana ijaa'in agartu haga akkaawwantii biraa banattee dhuftutti qondam yaa mallat kiliji. Maal balleessan? Muniiraa si ka boonaan abbaa qabaa ingorariin ka jedhe si muuziqaan beeku garuu. Aha muuziqaan beektu. Muuziqaa yaa. Haamuu maan dhageesse kana.
Laa jechuun dhugaa rabbiin arargeen baay'ee dhaggeeffadha yuutuubii irraa muuziqaa arargeen. Duuba muuziqaan beektu jechuun maal jechuudha? Gen anin jedhe malee muuziqaa hin beeku jechuudha. Akkamitti beektee boonaan abbaa qaba kajuu? Maa sana qofitti qayyabadhe kaa. Jechuun osoo hin dhaggeeffatin taa'amuu suurritti barteessan. Kabo boonaan abbaa qaba ingoro singaa jechuun danda'u kaa. Maal dhoottiin jeessa tungurte kana suurritti dhageesse osoo karaa deemtuu makiinaa keessaa dhageesse moo akkamitti seef goote muuziqaan beektu siin jedhu. Yuutuubii irraa dhagee. Annamni tokko dhufee Muniira dhugaa dubbachuuf giza naan jiru garaa nagu. Dhuguma san dubbateen deemu maa dhugaa dubbachuuf maaltu fide? Jecha kana dubbatullee hin barbaanne garuu numan dubbadhaa siin jaa Muniira maal jechuu? Faatee Bintuu Maammadidhiisi. No nama tokko hedduu barmee nama keenya kana laala. Jecha kana dubbachuullee hin feene garuu numan dubbadha dirqama natti. Muuziqaan beekuu jettee amma milyoon fungeen funyaanirra hin jirre tun. Garuu kan numan beekaa siin jettee laa boonaan abbaan qaban gorrini. Muuziqaa akki jechuu barbaaddeeti si. Ani muuziqaa harargee kan inni beeku harargee tira harargee. Afaan harargee kan inni fahamu inni beeku. Garuu akkas jettee malee sirba isaanii ni beekti. Anti qaalaa takka mana kana jalatti hin dhiisu beekuu namaaf. No sii miti. Muniiraan nama fahamte. Thank you. Sii miti. Akkasimi. Amma gaa waa'ee mucaa kanaa Muniiraatti quba qabaa. Akka dhugatti wanni Isin amma waa'ee qalbii keessa dhiisaa. Wallaahi mucaan laal fuullee irratti kirooras islaa buuqee na fakkaata irratti laabboofte keer inshaallah. Obboleessati amma lubbuu sanaa baraara. Mukayyefni anu gubadhe. Muniira xiqqoo asirratti haasoo natti ulfaachuu jira. Bu'eetiin sagalee ishii qabee ishii deebi'aa. Sannaa yaabsi taati bal'inaan. Awwataa mucaa kana jeesini. Keef khair inshallah. Laa qoy daqiiqa Muniira dhaabee sagalee qabee deebi'aas. Asirratti hedduu dubbachuun kun naatootti hin jiru beektaa. Ani dandeettii asirratti dubbachuu illee hin qabu. Ga'u godhii ol deebisaa mee xaliilee yoo as jala jiraate. Ayyoo qabu. Kana qabee dhugu dhaabbadha. Hasii qabu alla mucaan kun garuu yoo haatee itti gaafatamta wallaahi wabillahi warri as jalatti qostan hundi keessan Nasraatti gaafatamte. Nasraatti gaafatamte. Ilaaltan gaa wallaahi wabillahi. Dhagaamu. Maaltu natti dhagaama? Keer inshaallah. Nasraa qofaa miti Muniiraan itti gaafatamti ati itti gaafatamte. Meeri Amma al godhaaf. mee viidiyoo bani. Dhugaa isaati koomentiin Akkaawuntii jijjiiradhu tuma kottu ati bilisi ani immoo bulooku si godhuu hin dadhabu. Haaraa tanuma biraatiin kotta malee banadhu ani bulooku man si godhu. Jijjiiradhu tuma kottu ati. Wallaahi haga ati qabdu hunda. Mucaa Nasraati. Meeri mee viidiyoo bani. Dukkana murtii Dukkana dhahan. baalla. Viidiyoo banii siin jenne viidiyoo banii gaa. Warri Muniiraan sirba qabdi. Muniiraan sirba bareedaa Kaatan baasii. maaf deemtami? Duudhaafiillee karaa isinii jira. Irraa Sirba labbuu kutaa siitan maaf kutaa deemtami? Viidiyoo kafachii mabiraat yeellama adaamaa ifaan hin jiru jechuu feeteeti. Ba'aa meessoon jiraan. Haa gis takka banii akka dukkanatee ilaalla. Wallaahi nola. As dukkana keessaa mul'attu gaafa kanaan hin tunnin bareeda manaamin hin jettu gaaf tokko. San dukkanaa duu akkamittiin na argitaa'u? Ifaa itti hidhee. Gudiin ruutiin qabde. Okay. Sugardaadii ammallee kottu ati numa jijjiiradhu kottu akkaawuntii ani immoo bulooku si godhuun dagadha. Saay laayikii silkii keetii ibsi lubbu. Sugardaadii ati numa jijjiiradhu kottu an bulooku si godhuun dadhabu habiibi thank you. Bareedduu anaa fi ati batte akka waliiti murtiitti minaa fi siin fungeedha. Banadhu kaas ilaala. Laayikii moobaayilaa ibsi. Shaanaan ta'e narra cufachuu heddi. Wallaahi. Viidiyoo sin agarru gabbuu yaanurra. Buusi gaaree murti. Hin ba'atii fi hin bu'i. Tafuulaan agarre nuti Naarii urraa qabdaami naariiga. Dukkan daltu. Animo. Nama viidiyoo bananne waliin naqin. Wallaahi akkaawuntii banatee haadhu fudhamni kun akkaawuntii dira takka qaba. Ani immoo bulooku si godhuu dadhabu. Habiibi. Kootatti nama banadhu. Nama tokko mucaa akkaawuntii 15 koomanti naa godhaa. Bulooku numan godhaani. 15 naa godhu jira. Numan godhaafi. Sanuun hin beekaa keessa ta'e bar. Wallaahi. Karabbina shaayidaa. Mucaa akkaawuntii dila tanaan koomantii moo.
Komantii isaanin beeka. Inuu ammallee wallahi tabiraatiin dhufe numan bolooka numa dhufu. Tabiraa haaraa bana dhokoo deeqatti. Hah? Siam? Gambar Devi. Nah, شكلك gambar Devi. Gambar Devi, أشيك. بكريف بعدين سنبرك. يا أخي. بكريف بعدين سنبرك. مي. Emulla tu kaya sejerta agautin jeru Hindu batu mutir ajerti. Sejerti me? Munir argu tirta. Ati barakat nama ya amalin be itu bar. Me jadi bar. Sila bar kana go to bar. Wani hular rasa mali mal tu cukup bajira. Kuno bar mau charger siapa aci debi mutir rakasi. Tiam. Wallahi buloki. Buya jalu duja ke tu bawa. Siapa aci debi me? Siam? Benar hujra daqiqa ايش فيك؟ أتسكي بكريف سني ديبي حاجات ديرتو سلالو جرة هاي كوبي لينك تاب guys what's wrong الله فونجيني بريد يا كم Bered والله. كوي مي يلا جاي وانا سين قبل الله بس كوي وانا سين قبل هاي مال كورو جرت سيام أنا رادمت شانا قلت شجرة اوكي شانا قول اتسكيا شانا سيا قولني شننجبي ما بريد دورة شننجبي لا ما كلمت شحن والله كومنتي دلقا باسي برا ما توك ديمي بقى خلاص نمشان ميديا فايدة متينجال تبقى وجيدا جرا والله فجر اوكي جالسكتي نكا مال لا يا رب ايه بقى وجيت مالي بقى وجي جارسة مالين جارسة كبون oh my god منيرة ربي سياخلو nama إجارة jaarsa kamu fakkaadha hin fakkaate nama galgala jaarsa jala bulu fakkaata ayyu Yang fakkaatu lakin. Yang fakkaatu. here Yang fakkaatu. Sini malah Karena piban temi. Amma jaarsan qabu enna Keessa mamma nama- kumdi asirra kun nama dhibba takka ta'anii naa barreessaa jiru muniraa foloo godhaani ammaa dhufan wanti muniraa kana haaraa qaba foloo godhaa nin deebi'a yalla shi nin deebi'a eshi Ayyo.